Oromoof Sport sagalee keessanii kan isin hordofaatii jirtanii odeeffannoowwan ispoortii biyya keessaa akkasumas maddeen alaa keessumaa immoo kan maddeen alaa miidhagsinee isin biraan ga'uudhaaf yaaliin taasisanii jiru. Guyyaa har'aa taphoonni Premier League England, La Liga Spain fi Serie A Italia akkasumas illee Bundesliga German hedduun isaanii ni adeemsifamu. Kanuma wajjin wal qabatee taphoota tokko haa kaasnu. Keessumaa Premier League England irratti dursitoonni liigichaa taphoonni isaan taasisan haalaan kan eeggamudha. Dursee guyyaa har'aa sa'aatii 12 yeroo jedhu taphoonni sadii wal fakkaatan ni taphatamu. Isaan keessaa immoo inni jalqabaa taphni Wolves dirree isaa irratti Bournemouth keessummeessu ni eegama. Wolves haga ammaatti qabxiiwwan 8 qofa walitti qabatee sadarkaa 20ffaa irratti kan inni argamu. Bournemouth gama isaatiin immoo qabxii 30 walitti qabachuudhaan sadarkaa 13ffaa irratti argama. Gareen Andoonii Iraa'olaatiin durfamu bara darbe ga'umsi inni agarsiisaa turee fi ga'umsi amma agarsiisaa jiru qeeqa guddaa kaasaatii kan inni jiru. Andoonii Iraa'olaan Bournemouth erga qabatanii garee dadhabaa jedhamu barana kan inni argaatii jirru. Gareen Rob Edwardsiin durfamu Wolves riitimii taphaatti deebi'uudhaaf waan inni godhin hin jiru. Keessumaa taphoota 5 darban kana keessa tapha tokko qofadha kan inni injifatame. Qixaan haa xumuramuyyuu malee taphoonni hedduun isaanii gara taphichaatti deebi'uudhaaf gara riitimii taphaatti deebi'uudhaaf yaaliin taasisanii hin jiru. Wolves kanaan dura miidhameeti kan inni ture. Taphoota taphachaa jiru hundumaa irratti injifatamuu isaa hordofe qabxii nagaa ammaa walitti qabate taphoota xiqqaatee taphoota 24ffaadhaaf kan isaan taphachaa jiranii. Taphoota 23 taphate keessaa qabxii 8 qofa. Kana jechuun injifannootti yookaan kan deebinu ta'e tapha 3 injifachuu hin dandeenye jechuudha haga ammaa. Tapha 3 injifachuu hin dandeenye jechuudha haga ammaa. Taphni eegamu kan biraa Leeds United dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti garee Mikel Arteta Arsenal taphnitti keessummeessu ni eegama. Keessumaa Daniel Farke leenjistoota kilaboota gurguddaadhaaf sodaachisoo jedhaman keessaa isa tokkoo fi adda dureedha jechuun ni danda'ama. Leeds United taphoota kanaan dura taphate yoo ilaallate kilaboota gurguddoo jedhamanii wajjin yeroo taphatu injifannoo goonfata. Tapha Everton wajjin torba 23ffaa taasise goolii tokko qixa xumure. Tapha 22ffaa Fulham wajjin adeemse tokkoof duwwaadhaan injifateera. FA Cup Derby County 3-1 injifateera. Manchester United wajjin tokko wal qixa baheera. Liverpool wajjin tokko wal qixa baheera. Sunderland wajjin tokko wal qixa baheera. Leeds Unitedin injifateera. Crystal Palacein injifateera. Brentfordin injifateera. Liverpool wajjin qixa xumureera. Chelsea immoo injifateera goolii 3-1 jechuudha. Leeds United haga ammaatti taphoonni inni taphate baay'inaan qixa xumuramuu isaa hordofe qabxiiwwan 26 sadarkaa 16ffaa irratti argama. Taphni Arsenal wajjin taasisu ammoo tapha cimaadha jedhameeti kan inni eegamu. Keessumaa Arsenal bara kana shaampiyoonummaadhaaf morkii taasisaa jiruun taphoota 3 darban irratti milkaa'uu hin dandeenye jechuun ni danda'ama. Taphoota 2 irratti qixa bahee tokkoon injifatamuu danda'eera. Champions League Awurooppaa roobii darbe Kaariyaat Saalmaatii goolii 3-2 injifachuun isaa kan yaadatamudha. Dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti taphni Premier League England torbee 23ffaa morkiin Super Sunday Manchester United fi Arsenal gidduutti gaggeeffame Fly Emirates irratti injifannoo Manchester United goolii 3-2 xumuramuun isaanii yaadatama. Taphicha irratti Arsenal taphaan illee caallamee garaagarummaa goolii yaaliitiin illee caallamee wantoota hundumaan caallamee gareen Michael Carrick garee Mikel Arteta amansiisee injifateera jechuun ni danda'ama. Nottingham Forest wajjin dirreedhaan imaluudhaan illee goolii malee qixa xumuruu danda'aniiru. Asuma Emirates gubbaarratti dirreedhuma isaanii irratti immoo goolii malee taphni Liverpool wajjin taphatan illee kan yaadatamudha. Sababa kanaatiinis garaagarummaa goolii Manchester City waliin qabu bal'isuu garaagarummaa qabxii Manchester City waliin qabu bal'isuu osoo danda'u osoo hin bal'isiin yookiin immoo tootti hin fayyadamin hafuudhaan amma garaagarummaan Manchester City wajjin qabu gara 4tti dhiphachuu danda'eera. Aston Villa illee gara 4tti dhiphateera. Taphni Manchester United immoo 12-38 qaba. Arsenal 50 qaba. Garaagarummaan qabxii isaan gidduu jiru ammatti torbee 24ffaadha. Taphoonni 14 fuuldura isaanii jiru. Egaa Arsenal tapha kana injifachuun dirqamaa fi dirqama keessadha kan inni jiru. Torbee dhufu
dilbata dhufu Manchester City Tottenham wajjin haa falmatu iyyuu malee keessumaa deeggartoonni Tottenham Hotspur ammumarraa kaasanii injifannoo Manchester City dhaaf kennaa akka jiranidha kan inni gabaafamaatii jiru. Kanaan duras Tottenham Hotspur fi Manchester City dirree White Hart Lane irratti walitti dhufanii tapha Manchester City injifate irratti deeggartoonni Tottenham Hotspur irra deddeebiidhaan deeggarsa Manchester City dhaaf yeroo dhageessisan ilaalaa turreerra. Ammas taanaan deeggartoonni Tottenham Hotspur Arsenal nyaachuu caalaa Manchester Cityn injifachuu qaba kan jedhurraan kan ka'e Arsenal Leeds United dirqama injifachuu keessa galeeti kan inni jiru jechuudha. Egaa gareen Mikel Arteta torbanoota darban kana keessatti hin milkoofne yoo jenne nu wayyaa natti fakkaata akka kootti. Isaan waaneerii Euro miliyoona 1.5 qofa baasuudhaan gara Olympic Marseille dabarsee kan kenne kilabichi taphoota Champions League Awurooppaa 8 taphate keessaa 8 injifachuudhaan sadarkaa tokkoffaadhaan gara marsaa itti aanutti darbuusaa mirkaneeffateeti kan inni jiru. Arsenal naannoo Euro miliyoona 198 Champions League Awurooppaatiin marsaa kana qofa irratti milkeessuu danda'eera. Karabaudhaan dirreen alal imaluudhaan Chelsea wajjin taphni inni taasise 3-2 injifatee carraa xumuraaf darbuusaa bal'ifateeti kan inni jiru. FA Cupidhaanis akkasuma Portsmouth wajjin kan taphate marsaa jalqabaa irratti 4-1 injifachuudhaan gara marsaa lammaffaatti marsaa arfaffaatti darbuusaa mirkaneeffateera. Haa ta'u malee morkii waancaa 4 morkachaa kan jiru kilabiin kun amma Premier League England irratti morkataa isaanii yeroo hundumaa jechuu dandeenyu kan Pep Guardiola irraa itti dhufaa jiru salphaa miti. Garaagarummaan akkuma isiniif kaase taphoonni 15 hafanii osoo jiranii garaagarummaan qabxii Pep Guardiola fi Mikel Arteta yookiin Manchester City fi Arsenal gidduu jiru garaagarummaa qabxii 44 qofadha. Arsenal qabxii 50 qaba. Manchester City immoo qabxii 46 qaba. Aston Villa illee qabxii 46 qaba. Tilmaamni jalqabaa garuu kan kennamuuf garee Pep Guardiola kana waggoota darban kana keessatti Arsenal garaagarummaa qabxii hedduutiin caaluyyuu duubaa ka'uudhaan shaampiyoonaa yeroo ta'u argineerra waan ta'eef ammas gareen kun sodaachisaadha kan inni jiru. Pep Guardiolaan garee isaa cimsachuudhaaf taphattoota sarara ittisaa akkasumallee sarara fuulduraa Mark Guuhi harka Liverpool micciiree fudhate jechuu ni dandeenya. Mark Guuhin almost jijjiirraa ganna darbeetiin Liverpool wajjin waliigaltee irra gahamee booddee Oliver Glasner Mark Guuhin Crystal Palacein gadhiisee bahataanan anis gadhiisee nan baha erga jedhanii kilabicha sodaachisanii booddee jijjiirraan Mark Guuhin akka adda citu taasifame jijjiirraa kanarratti akka ba'u erga godhamee booddee Manchester City garuu duuba haasofsiifatee sarara ittisaasaa laafaa ture. Sarara ittisaasaa taphattoota kan hin qabneen laafaa taphattoonni miidhamaan rakkatan kanatti bakka gochuudhaaf Mark Guuhi gara isaatti ofitti fudhachuu danda'eera. Sararri fuulduraa Erling Haalandiin durfamu Pep ofitti amanamummaa waan dhabeef Antonio Semenyo saatii xumuraa irratti mana isaatti ofitti fudhate. Rodriin miidhamarraa guutummaan guututti bayyanachuudhaan kilabicha tajaajiluus eegaleera. Goolii eegaan kilabichaa immoo Gianluigi Donnarummaadha. Mikel Artetaan har'a ibsa miidiyaaleef kennaniin Manchester City'dha yeroo kamiyyuu taanaan Manchester City yeroo kamiyyuu saanan kilaba sodaatamudha. Anaa fi Pep Guardiola gidduu kabajni jiru waggoota 15 guuteera. Ani ergan Pep baree waggoonni 15 darbaniiru. Haga ammaa garuu wal kabajuun keenya akkuma itti fufeetti jira. Garuu akkanani haadha manaa haasofsiisutti Pepin haasofsiisee hin beeku. Manchester City keessatti leenjisaa itti aanaa ta'es tajaajilee beeka. Haa ta'u malee
haga Pep Guardiola haa ta'u malee haga Pep Guardiola kana waan anaasofsiisu hin qabu jechuudhaan kan inni dubbate. Egaa Arsenal Sunderland wajjin osoo hin taphatiin dura, Brentford wajjin osoo hin taphatiin dura, Tottenham Hotspur wajjin osoo hin taphatiin dura, Chelsea wajjin osoo hin taphatiin dura, Brighton wajjin osoo hin taphatiin dura, Everton fi Wolves wajjin osoo hin taphatiin dura, Leeds wajjin taphni taphatu tapha murteessaa ta'ee argameera. Egaa Pep Guardiola kan fudhannu yoo ta'e odeeffannoowwan hedduu bahaa jiru keessaa dhimmi Ruben Dias isaaf oduu gaariidha jedhamuun ni danda'ama. Pep Guardiolaadhaaf namichi hojiiwwan hojjetu keessaa baroota hojjetu keessatti milkaa'ina malee yookiin waancaa malee kan goolabu taanaan feelariitii baratti agarsiisetti fakkaata. Keessumaa Barcelona keessatti Champions League Europa milkeessuu dhabuu isaatiin barateetti Champions League Europa Barcelona wajjin milkeesseera. Haa ta'u malee waggoota itti aananiif akkamitti Barcelona wajjin squadii kana qabadhee shaampiyoonaa ta'uu dadhabee kan jedhurraan kan ka'e Barcelona gadi dhiisuudhaaf nama dirqameedha Pep Guardiolaan. Bayern Munich yeroo leenjisaa turettis Bayern Munich keessatti waancawwan biyya keessaa kanneen akka Bundesliga Germany fi DFB Pokal injifatus Champions League Europa irratti milkaa'uu waan dadhabeef fedhii isaatiin gadi dhiisuudhaaf dirqame. Manchester City keessatti waancawwan hin nyaatin hin jiru. Champions League Europa milkeesseera. Waancaa Premier League England yeroo 6 injifateera. Waggoota 4 walitti aansuudhaan injifateera. Bara darbe garuu waancaa malee waan goolabeef leenjisaan kun bara kana waancaa hin nyaanne taanaan murteen ofiisaa irratti ofirratti murteessu mataan isaayyuu salphaan fakkaatu. Ofuma isaa waan gadhiisu fakkaata yeroo ilaallamu. Sababa kanaatiif humna qabuu fi humna hin qabneen yoo xiqqaate Premier League England yookiin Champions League Europa injifachuu. Champions League Europa injifachuun yeroo tokko tokko carraas nama gaafata. Dandeettii qofa miti. Dandeettii kan nama gaafatu tarii Premier League England kana consistency isa jedhamu yookiin walitti fufiinsaan injifachuu kan jedhamudha. Paul Scholes dhimma Arsenal irratti bara kana Arsenal shaampiyoonaa Premier League England kan ta'u yoo ta'e garee dadhabaa seenaa keessatti Premier League England injifate jechuudhaan nawwaama jechuun isaanii yaadatama. Pep garuu duubaa kee injifachuu isaatti beeka. Pep garuu duubaa kee shaampiyoonaa ta'uu waan beekuuf taphattoota qaban hundumaa gara isaatti fiduu, taphattoota bituu. Manchester Cityn kilaba warra Saudi Arabiyaatiin abbaa qabeenyummaa warra Saudi Arabiyaa jalatti waan jiruuf rakkoo qarshii tokko iyyuu hin qabu. Financial fair play cabsiin malee taphattoota kamiyyuu bituudhaaf humna guddaa qabu. Taphattoota bitan kana bukkeetti immoo Ruben Dias deebi'uun isaa Pep Guardiolaadhaaf taphattoota namarratti sirriitti isa fayyada jedhee yaadani. Tarii oduu gaddisiisaa ta'ee kan waamamuu danda'u manni Ruben Dias hattootaan akka saamamedha kan inni dubbatu. Manichi kan inni jalaa hatame immoo inni Champions League Europaatiif Etihad yeroo ture. Haati manaasaa immoo hojiidhaaf gara Afrikaa kibbaa yeroo imalteetti akka jalaa hatamedha kan inni beeksise jechuudha. Egaa maaltu hatame kan jedhu immoo qodaawwan garaagaraa akka jalaa hatamedha kan dubbatame. Pep Guardiolaan akka kilabatti garuu waan gargaaruu qabnu ni gargaara jedhaniiru. Mikel Arteetaan ammumarraa kaasanii waan sodaatan fakkaata. Cityn liigicha injifachuudhaaf waan hojjechuu qabu hundumaa ni hojjeta. Kilabni kun salphaadhumatti harka kan kennu miti. Sa'aatii ammaa kanatti garaagarummaan qabxii nuu fi City gidduu jiru akkasitti bakka dhiphatetti
Maark Guhee fi Simeniyoo ofitti fudhatanii kilabicha cimsuu jechuun haalaan liigicha akkam akka barbaadu kan agarsiisudha. Manchester Cityn maal akka raawwatu, Manchester Cityn maal akka godhu waggoota 10 fi 15 darban keessatti maal akka gochuu barbaadu sirrittan isaan beeka. Kanaafuu wantichi anaannan ajaa'ibni. Manchester Cityn Premier League kana injifachuudhaaf waan inni hin godhin hin jiru jechuudhaanidha kan inni yaada isaa kenne. Kanaafi tapha Leeds United kana dursanii garaagarummaa Manchester City wajjin qaban gara 7tti bal'isuun dirqamadha. Pep garaagarummaa qabxii Arsenal waliin qaban itti fayyadamee itti siqaa hamma deemu Arsenal boombiirra akka dhaabbateetti lakkaa'anii akka kootti. Mikel Arteta caalaa Pep Guardiolaan muuxannoo akka qaban beekamaadha. Abbaan ilma hin caalu. Ilmi abbaa hin caalu. Ilmi abbaa hin caalu waan jedhameef jechuudha. Manchester City keessatti leenjisaa taanaa ta'ee akka tajaajile hundi keessan iyyuu ni beektu. Mikel Artetaan yeroo Pep Guardiolaan leenjisaa ta'anii jiranitti. Waggoota darban keessatti rakkoo guddaa Arsenal kan ture Manchester Cityidha. Ga'umsa guddaa irras yeroo jiru Manchester Citynis leevalii sanaan sadarkaa sanaan itti dhufa. Arsenal Emirates irrattis dirree faallaa irrattis yeroo injifatamu Manchester Cityn bara dorgommii 2022 bara 2023 taphoota 10 walitti aansee injifachuudhaan qabxii 30 barbaadu keessaa 30 milkeeffatee Arsenal garaagarummaa qabxii 8tiin osoo caalee jiruuti sana booddee duubaa ka'uudhaan garaagarummaa qabxii 5tiin taphicha bara dorgommichaa xumuranii bahanii. Meentaalitiin consistency kana qofa osoo hin taane immoo xiinsammuu irratti leenjistoonni hojjetan yeroo hundumaa Mikel Artetaan dirree isaanii irratti yeroo dirree shakalaa isaanii irratti yeroo Liverpool wajjin Anfielditti deemanii taphachuudhaaf turan irratti maayikiiwwan Montarboowwan gurguddoo kana walitti qabuudhaan Anfield akka jirtanitti fudhadhaa laalaa Anfield jirtu amma jedhanii taphallee taphachiisaa akka turan baay'een keessan ni beektu. Egaa Leeds United kilaboota gurguddaadhaaf jabaadha akkuma isiniin jedhe ammas Arsenaliif tarii Daniel Fark qormaatatti ta'uu danda'a jedhameeti kan inni shakkamu. Leenjisaan Leeds United kilaboota gurguddoodhaaf Liverpool, Chelsea, Manchester United akkamitti akka qoran taphoota laaltan irratti hundaa'uudhaan Arsenaliif isaayyuu dirree isaa irratti morkataa akkamii akka ta'uu danda'u ilaaluun murteessaadha. Keessumaa taphattoonni kanneen akka James Justin, Aaronsanii fi Dominic Calvert-Lewin ga'umsi isaanii ammatti itti argaman Arsenalotaaf sarara ittisaa kanneen akka Gabriel Magalhaes fi William Saliba Pero Hinkapie faatiif kan sodaachisanidha. Akkuma beekamu Dominic Calvert-Lewin taphataa cimaa Premier League England ji'a darbee ta'uudhaan illee haalli itti filatame kan beektanidha. Statiksii tokko yoo ilaaltu ta'e Leeds United sararri walakkaasaa kanneen akka Ampadu faatiin durfamu hagam cimaa akka ta'e kan itti ilaaltanidha. Tapha Liverpool wajjin dirree isaa irratti 3 wal qixa xumure irratti sararri walakkaasaanii Maakalistarii fi Dominic Szoboszlai caalee sararri walakkaa Leeds United Liverpool caalaa socho'aadha kan inni ture. Kun immoo Declan Rice fi Martin Zubamendi akkasumas Martin Odegaard darbees immoo Eberechi Eze faatiif qormaata guddaa hojii manaa guddaadha. Saatii 12 yeroo jedhu taphichiin taphatama. Saatii 2tti eenyu akka injifate adda bahama. Tarii Arsenal qabxii gateera taanaan ammas
deeggartoota Liverpool biratti deeggartoota Arsenal biratti rakkoon uumamuu danda'a. Bara kana booddee trust the process itti fufamuu ittiin fufu gaaffii kan biraati. Bara kana booddee Arsenal waancaadhaaf moraalitiin ittiin falmatu jira gaaffii kan biraati. Bara kana booddee Mikel Artetaan waancaa osoo hin fudhatiin yoo xumure rakkoon jira gaaffii kan biraati. Iddoo kanatti dhaggeeffachaa jirtu yoo ta'e waan ani dubbachaa jiru kana dhaggeeffachaa jirtu yoo ta'e kan dhaggeeffachaa jirtan immoo taphicha dura xiinxala tapha duraatii kan isin dhaggeeffachaa jirtan yoo ta'e Leeds United gareenii Daniel Farkin durfamu Mikel Artetaadhaaf qormaata guddaa ta'uu danda'a. Sararri walakkaa Leeds United saatii ammaa kanatti ga'umsi isaan irratti argamanii fi sararri fuulduraa Dominic Calvert-Lewin durfamu taphattoota sarara ittisa Arsenal akkasumallee sarara walakkaa Arsenaliif qormaata guddaadha. Goolii eegaan isaanii Daarloon illee salphumatti taphataa goolii keessummeessaa jiru miti. Hundumaafuu taphicha akkuma duran isinitti hime saatii 12 yeroo jedhu waan eegaluuf guyyaa boruu ammoo xiinxala tapha kana irratti dubbanne faallaadha moo faallaa miti kan jedhu moo walitti kan deebinu ta'a. Gareen Fabian Hoslerin durfamu Brighton Hove Albion Evertoniin kan keessummeessullee tapha eeggamaadha. Iddoo kanatti Everton taphataa isaanii murteessaa Jack Grealish waggaa guutuu sababa miidhamaatiin dhabuu akka danda'an leenjisaan isaanii David Moyes guyyaa kaleessaa mirkaneessaniiti kan isaan jiran. Tapha har'aa kanarratti taphataan kun hin argamu jechuudha. Tarii Everton isa cimaa Brighton Hove Albion irratti arguu dhiisuu dandeenya. Saatii 2:00 yeroo jedhu West Ham United taphni Chelsea wajjin taphatullee tapha eeggamaadha. Liam Rosiner taphoota arfan darban taphoota 6 taphate keessaa taphoota 5 injifachuu danda'eera. Taphoota arfan darban immoo injifannoodhaan goolabeera. Nuno Espirito Santos yoo fudhanne West Ham championshippitti akka gadi hin buuneef morkachaati kan isaan jiran. Darbii Londoniiti taphni kun seenaa hedduu qaba. Chelsea Thomas Tuchelin osoo gaggeeffamaa jiru gara dirree West Ham imalanii injifatan osoo jedhamu shaampiyoonummaadhaaf otoo eeggamanii West Ham United Chelsea injifachuun isaanii yaadatama. Nuno Espirito Santos yeroo Nottingham Forest isa cimaa leenjisaa turanitti sodaatamaa turani. Leenjisaa sodaatamaa turedha. Liam Rosiner Professor jedhaniiti kan isaan waaman deeggartoonni kilabichaa. Professorri kun Nuno Espirito Santos caalaa qumaara qabatee seenee injifatamoo Nuno Espirito Santos irra aanee gara championshippitti akka gadi hin buuneef morkii taasifamaa jiru keessatti leenjisaan kun gahee isaa bahata laataan ammas saatii 2:00 yeroo ga'u kan itti ilaallamudha. Chelsean suuta deemsa inni deemaa jiruun garuu bara kana Liam Rosiner erga kilabicha qabatanii booddee fooyya'aadha kan isaan jiran. Qabxii 37 qabu. Sadarkaan isaanii sadarkaa 5ffaa irratti kan isaan argaman. Taphni biraa taphni cimaadha jechuu dandeenyu. Inni kan biraa Liverpool Newcastle United taphni inni keessummeessu haalaan kan inni eeggamu. Egaa Newcastle United Champions League Europa irratti gara Paris Saint-Germain imalee yookiin gara Paris imalee taphni inni taphate goolii tokko walqixa xumuruudhaan Paris Saint-Germainis Newcastle Unitedis gara 1-8 osoo hin qabatin yookiin immoo 1-8 osoo hin xumuriin hafuu isaaniitiin wal qabate akka kilaboonni kun kilaboonni 16 walitti dhufanii 16 keessatti akka darbaniif mo'atanii darbuu play-offiin akka gaggeeffamu taasifameera. Newcastle qaaraabaa wajjin ramadamuun isaanii yaadatama. Gama biraatiin Paris Saint-Germain kilabuma biyya isaa kan ta'e Monaco wajjin kan inni falmatu. Egaa Yohan Wissam gara ga'umsa isaatti deebi'uun ammoo qormaata guddaan
Liverpool ta'an shakkii namoota hundumaati. Anthony Gordon fi Harvey Barnes illee taphattoota sarara ittisaa kanneen akka Milos Kerkez, Robertson Van Dijk fi Szoboszlai qormaata guddaa ni ta'u jedhameeti kan inni eeggamu. Saatii 5 yeroo jedhu galgala keessa saatii 5 yeroo jedhu Liverpool Newcastle wajjin kan taphatus ni eeggama. La Liga Spain har'a galgala adeemsifaman irratti xiqqoo shaa dubbannu. Real Ovedon Girona wajjin saatii 10 irratti, Osasuna Villarreal wajjin, Levante Atletico Madrid wajjin galgala saatii 5 dursaan liigichaa dirreen ala imaluun Elche wajjin ni falmata. Serie A Xaaliyaaniitiin immoo Pizan Sassuolo wajjin, Napoli Fiorentina wajjin, Cagliari immoo Hellas Verona wajjin kan falmatan ta'a. Egaa guyyaa boru immoo taphoonni kunneen akkamiin xumuramanii maal Arsenal Leeds United wajjin kan taphatan keessumaa Chelsea fi West Ham, Liverpool fi Newcastle kan taphatan kana kan siniif deebinu ta'a. Guyyaan keessan kan ife siniif haa ta'u. Oromoof Sport filannoo keessan jalqabaa taasifadhaa. Guyyaa gaarii qabadhaa.